gaafa wallotti galteen galtu barnu warri arsii kun anis walloodha jennee kaanee warri sarratanii mana arabaa keessa hojjetullee kaanee waliin dhaabbannee bar isaan ammoo hadha kan hundan godhanii baga uumame wanti kun hundinuu waa arguun gaarii dhabeeytanii kanaaf dhiifamaan kanuma dubbachuu fi nama folchaa. namni dabaree bira carraa nu kennitanii ani wanni dubbachuu barbaadu waa guddaallee wanni dubbatanillee jiru akka itti dubbatanillee jiru akkaataa itti nama dhibaa warroota biyya alaa keessa dhiisii warra biyya keessa jiru amma dubbiin waan biraa nu fakkaataadha. Waa'ee araaraa ka jedhan araarri bu'uun jiru yoo afaanii araara buusuu taate malee keessatti wanni araarri bu'uun jiru. Kana namu akkasii beekee garuu waan kana shari'aatillee isaanillee osoo waan kana gadi kuufannu laalaniitiin waan kana akka waan hin arginiitti godhaa jiranii wanni kun osoo laallamee mucaa kanaaf furmaata itti kenname gaarii araara buusuun duratti ka isaa furmaata osoo argatee irraa natti tolaan akka kiyyatti malee araarri bu'uutu akka hin jiru namni oli fayyu hin jiru waan kana walirra raawwatee waan diinni walirratti raawwatiin Oromoo walirra raawwatee araarriin bu'aan natti fakkaatu akka wallaalummaa kiyyaatti antanuma dubbachuu barbaada. ila jara keenya taaftaafis godhaa koppiliinkis godhaa wanti nuti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh dubbat daqiiqaa lama lama fayyadama Saya kira tu ibu nak kerja ke TV. Kawan ni jadi coba berbadu mana? Lugai kerja kalau lu kunjung malam mungkin kayak gesti hun dalil masih ni lah lain mama jenna. Undinu badi rawat ya. Garu badi karawat ke. Garu badi ni jual level kone dulu kona madan ni. Wan dini nama ratin dalam lagi dua. Wan tu fakir wan makan namanya tu wan. Maka ajaran lainnya atau jadi garu wanita di butuh komani umat asirra notifiasi saja ni soktoki karena rasi wajib di mana naga menamin jalan sana najaiban ini bakal jarang buat jadi yo naga buzu teh sila bakal hunda mau tiga bater boleh ila hawaasa keenya mee taaftaa godhaa koppiliinki godhaa waa tokkoon isinitti hima obboleessi keenya mootii qabatee jira ila waa tokkoon isinitti himan dhageeffadhaa namni nageenya namaa namni jibbu tokko hin jiru eenyulleen yoo taate nageenya murabbee nageenyaan gala namni waan nama ajaa'ibu taate miidiyaa kana gubbarratti taate silaa ilma namaa irratti raawwatamte hadda nama kamtu hadda ilma badii dalage kana namicha gartee ijoollee gartee ilma Oromoo warra kana dalage akka ilma namaatitti Oromummaadhaa miti kan rarra raawwate akka si komandooti maqaadhaanii kutaa aruus kanaa miti akka arsiitii miti akka si komandooti akka Oromooti miti akka addunyaatittu akka dhala ilma namaatittu namni kana nama irratti raawwatu hadda yakkaa kana kan gartee ilma Oromoo duuba dhaabatee osoo badii takka malee yakka tokko malee muka guddutti dhiibu ashawaa afaan nyaachisu bira dhaabatee qobee nyaachisu afaaniif fincaa'u udaansisee udaan nyaachisu bira kaayanii koottu jedhanii leenca kee jegna keenna koottuutii nuuf fixadhu jedhanii maali akkaataan akkanaa kun maal isin guddaa meetti yakku bageessanii yaaddanii sun irratti raawwatame dhugaa silaa gadi baatanii dhugaa gurbaa kanaa barbaadan karaa kamiin karaa seeraatii fi gara dachiitiif gara gubbaa irraatti illee hin kolfin kamaal wallaahi dhugaa sitti himan tokko siifaatu keessa jira maal akkamitti isinitti dhagamuu dhabe biyya kana keessa jirtaati horoqaa qabda dhugaa ijoollee kanaa maa hin baafne ni beekta biyya kana keessa wajjin jirra kamaal ujoolleen tun qilee feete yoo jiraatte fuudhuu dandeettan seeraan qabsiiftanii jechuudha viidiyoon isii jira laakkoo isii wal guutuun jira akkamitti gadaataniitti ni dhugaa ijoollee kanaa baasuu dhabdanii achi keessa teessanii nama ajjeese nama gartee rakkoo kana nama raamee araaraaf kadhattanii. Kobka nan dhageenne waan an dubbadhe nama rabbi sodaadhu jedhaniini shari'aatti naga wal dura dhaabbannan argitu gizeessan kaan seera sodaadhu jedhaniini kana waliin jaarsummaan dubbannu ani ijjannoon kiyya ijjanno nasri aanoleeti gizee jedhu sin dhagaa ugur duuda gabbaati nu gargaara finxaaleeyyii ganda kamoo haa taatu seeratti dhiyeessina. Laakkoo saal mataan qabna dhageeffadhu kinki laakkoo sa jaraallee mataan qabna suuraa jaraa kasirratti argaa jirtan kan viidiyoon jaraa sira jirtan wanti amma ilaal warra araara jedhee gadi bahu nu wajjin dura dhaabbadha eenyu nu ta'e guddaa haa ta'u xiqqaa haa ta'u nuti kati barbaadnu ilma Oromoo duuba dhaabatanii muka hudduutti dhiiban
Ila boona dhagaye waliigallee alaa galanii jedhan. Ila dhagaye waliigalan alaa galanii jedhan. Tokkummaan kaanee finxaaleeyyii ganda bakka hin buune tana yakkamtoota tana seeratti dhiyeessuun dirqama kennaa walaa utumnu. Inshallah yoo Rabbiin jedhe gatii ofiin argataniif. Yaa kana irratti waan jiru wajjin jirra waa'ee wanti manuti barbaannu waa'ee araaraa jiru kana keessaa baasa waa'ee araaraa hadhallee borullee yoo taate araarri wayitu hin jiru haga dhugaan ijoollee tanaa baatutti hanga gartee ijoolleen finxaaleeyyiin gartee yakkamtoonni tun qabattee seeraaf dhiyaatamtutti asmichaa miti biyya keessatti irratti hojjechuu qabdanii jechuudha. Biyyi kun biyya seera qabdu hundi keessanuu ni beektan. Dhagaa abdeettee gaara abdeettee gaaraa miti osoo atti ollaa funyaan qabanii fuudhan. Akka amma ishiin gaantee gartee dhagaa keessa teesseeti dhagaa abdeettagaaf akkana kaan miti obboleessoo biyya seera qabdu keessa taate eenyuun yoo taate warra jalqaba ka'umsa dubbii kanaa kaasitee warra yakkamtoota gartee muka huddutti nama oofu kana ta'e kunniin guutuu seera jala ooluu qaba. Gaafa uummanni kunniin seeratti dhiyaate nageenyi gaafa san bu'a. Wantummaan araara jedhamu tokko hin jiru. Dhugaa jirtu isinitti himan. Dubbiin kun jalqaba eessarraa kaate warroonni bakka jalqaba dubbiin kun kaatee fi warroota ka'ee waan kan hojjetee fi warra duubaan jirullee seeratti nu dhiyaatu qaba. Dhugaa jirtu dubbannaa nuti kijiban dubbannu obboleeyyan kiyya. Hamma kana ta'utti hamma kun dhugaan kun ifa baatutti araarri wayitu illee jiru araarri jedhan kijiba warri araara jedhee arga osoo gartee ilmaan isaanii dhiiga hudduu yaasaa deemtu araara jedhee uummata walitti qabee uummata shakkamaa kana yakkamaa yakka oli ofitti walitti qabee keessa taa'u ani abbaa keessani maali akki kun bar safuu lammaffaati bar kun cama lammaffaati hadda ilmaan isaanii asoo ashawaa nyaachisan badii tokko malee muka hudduutti naqanii uddaan hudduu keessaa fuudhan ilma kiyya kootu jedhanitti dawwalanii waaman. Maali luunummaan akkanaa kun yaate kuni luunummaa illee miti waan rabbi isin godhin beeku yoo dadhabdanitti dhiisaa ofirraa akka gandaatitti illee akka biyyaatitti illee maqaan hin nyaatina dhugaa jirtu gadi baa dubbadha kun akka gandaatii miti akka gartee namummaatitti nu akka namummaatittu namni akkana naman godhu yoo dhugatti gartee quuqama madooddii qabaatan taate gadi baati ragaa qabdanii viidiyoo qabdanii jechaa fi gocha guutuu harkaa qabdanii gadi baa seeratti dhiyeessa bakka jirtanii hundarraa gabbaa seeratti dhiyeessa. Biyya jirtan keessa fakkeenya amma ustaani kun shari'aa gammada biyya Masrii keessa gabbaa seeratti dhiyeessaa seerri tokko maka adunyaan guutuu na argitu. Rakkoo akkanatu dalagamaa jira biyya san keessa iyyaa gadi baa bakka hundarratti uummata kanaa miti kanaa olii illee qabanii funyaan qabanii fuudhuu danda'anii. Amma warroonni as keessa jiru warra Saudii kana keessa jiru ni beektan hunda keessanuu jechuudha. Uummanni kun gartee uummata hoolaaf re'ee jala deemu. Funyaan qabanii fuudhuu danda'an kanaa miti mootummaan bakka barbaadee nama fuudhuu danda'a biyya kana ni beektani biyya seera qabdu. Haddalitu borullee taatu dhugaarra dhaabbannee dhugaa dubbannu wanti araara jedhu kun nurraa dhaabbata. Warroota yakka kana dalagaa jiran guutuu isaanii beekna ni beektan seeraaf dhiyeessa. Hadda warra jala kana deemtanii kolfitan yoo uummata kana irra qabdanii tarkaanfii irratti hin fudhanne araara keessan samiin dhaabaa nutu miila samiin dhaabe. Wanti isin araara gaafattan tokko hin jiru araarri wayitu illee hin jiru ilmaan Oromoo jiru. Nama badii tokko malee nama miskiina karaa deemu ka badii takka hin qabne ka gartee nyaateetu garaa hin qabne uffatee dirrarraa hin qabne jedha keenya ka homa kana irraa quba hin qabne bishaan na obaas jedhee gaafa inni mana isaa dhaqu Oromoodha jedhee qabanii muka huddutti dhiiban akkasitti ol baanii miilaan irra dhaabbatan afaan lafa gaddeebisan kana argaa rabbi sodaatu araara maal qalbiin si gaafata kana argaa araara maal jettee ati hattoota kannii walitti qabdee bira teessa. Waan gana magabu wallahi lazim gocha isin isaan dalagan sanirra gocha isin dalagaa jirtan kana garaa nama guubo Tahir dubbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wallahi bona hasoina matasa tukun dibbatti waan keessa kiyyaa haasofte ani bas walumaa galatti araaruma wanni jedhamu kunu osoo ta'e osoo wanni kun taamin dur araara jettu dur sammuu erga wanni kun ta'e ana wallahi araarri ummanni haasoo kunnaaf illee qinfamu dibbatti ummanni kun waan silaa jara amaarran jararra dalagaa turte jedhallee ay deebitee ilmaan kennarra dalayte wanni kun ammoo dibbatti waan dibba jararra raawwatame raawwii jararra raawwatame san deebitee nurra raawwatte ammoo kenna afaan kamii akkamitti sammuutamiin araara jedha wallahi akka kiyyatti araarri kun dibbatti na biratti fudhataman qabu. Aslan diinummaa akkuma diinaa itti agartee akkuma amaara yookaan diinaa wallaalutti akkasumas diinummaan beekne diinummaa isin waliin jiraachuu yaraaru kun hafe. Akkasii hundumaa rabbiin alaafisu ani
Oromoon kaas as gabaabsee adu malee achi bal'isee adu nagarreen. Waan ajaa'ibaati wallahi waan takkaan dhageenye waan takkaan agarree bar. Oma takkaan dhageenye oma takkaan agarree. Koppiliin godha taaftaa godha hundi keessanuu. Yoo dhugaaf dhaabbattan taate jara keenya dhageeffadha. Yoo dhugaaf dhaabbattan taate yoo dhugaaf dubbattan taate dhugaarra dhaabbadha dubbadha. Ani gocha ijoolleen kaleessa ijoollee san irratti dalagdisan ummanni hattuun sun ummata kanarratti dalageerra isa ummata kana walitti qabuun na ajaa'ibe. Akkam nagumaa jirtani? Ummata guddaa jedhee ummata kana walitti qabu araara jedhee ummata kana gidduu taa'u kanatu walitti na ajaa'ibe. Ummata badii tokko malee saame ajjeefamaa jiru tu waan dura lafarraa ka'amee badii tokko malee haati gurbaasanii boote obboleessa mutu godha. Nagaa. Haati gurbaasanii boote Gizee tokko na jala. obboleessa mutu godha. Gizeen tokkoon kamaali biti mutu godha. Hin dubbatta. Dhageeffadha. Teessan bichaan bayna waa siidhaamuu jira. Maan naa dhaamte? Wanni siidhaamu yoo suutii jiraatte. Yoo biyya jiraatte malee yoo suutii jiraatte wanni siidhaamu. Kamisiin akka jiruun uummata badaa kan akka matee jiran hin beeka maal waliin beeknaa atillee hin beektaa. Kanaafiyyuu afaan bichaa miti bara afaan bichaa taatanii nu gubaa jirtanii amma. Afaan bichaa taatanii gubannee illee bakka yoo afaan bichaa taatanii yoo dhiira taata waan namni isin godhe godha. Maa inni afaan bichaan kaakuun akkana. Achumaan jala beereessa. Nu salphannee iyyuu ta'e nama. Maa nama salphachiiftan? Obboleessa godhaa kanarra soyin goona jenne bareeda bari godhaa taatu duraa kana hundaan nama ga'e. Sagaleen kee dhagamaa jiroo dhagamaa jira asitti dhagamaa raate obboleessa. Ummata taamtaam godhame. Teessanitti deebi'an dhageenne namanna irratti waliin gad. Dhaggeeffadhu boona nuti akka Oromoo tokkotti akka nama Islaamaa tokkotti ammaan dhufe lakki mee nu dhaggeeffadhu. Ani ati waan feete aara qabda rakkoon qabu ani akka Oromoo takkatti akka nama Islaamaa tokkotti nama guuchisu kanniisa hojjete kana baruus hojjedhu jedhu jiranii. Baruus itti fufii. Islaamummaan aloo hundeeffatiin hayatti. No, ani amma kiyyaan baanaa bar. Ani amma ani akka Oromootti akka wantaatti wanni nuti dabarsinuun baanaa bar. Nuti wanni dabarsinu. Nuti wal fixan jennu. Nuti nama walachiisan jennu. Isin aara qabdanii nuti tasgabbeessuun nurra eegama. Oromoon kutaa taanii tasgabbeessuma. Seeruma akkana jaa. Walachiisan jettu akkuma aadaattu jechuu. Garuu nuti gabaabumatti seeraaf dhiyaachuu qaban. Seeraaf dhiyaachuu qabanii uummanni wallollee uummanni kun bakka nun bu'u jaanii uummata dabarsanii kannanii gocha wanta kana balaaleffachuu qaban. An kanaan jiru qaba malee walachiisa akkamittiin jaanii balleeyyan. Ittiin jiran kaan. Ittiin jiranii baaru. Obsi. Ittiin jiran dhugoota. Wanni Oromoo irraa eegamu, Oromoo kutaataan irraa eegamu kana, dhugaan jirtu kana. Walii sajjeesaan jennu garuu seeraaf dhiyaachuu qaban jenna. Uummanni san garuu amma wanni amma as gubbarraa deemaa jiru kuni shiftaa fidanii gastii irratti baruus nama biraa kutaa biraatis haa ta'u amma ani arsii miti mucaan dhiirtii guddate ilma namaati islaam bakka hiyyeessa karaa deemu. Arsiin biyya jirti malee arsiin miskiina karaa gubbaa deemtu gudeetteef arsii waan irraa irratu jiru garuu hawaasa islaamaa xiqqaate akka Oromootti. Hawaasa Oromoo guutuu xiqqaate akka Oromoottis. Kun waan fakkoota balaaleffachuu qaba. Wallala dhuunfaa akka kaleessaa sanitti wal arrabsinu sanii miti. Fakkeenyaaf kaleessa maarree footoo wal garagalchuu hayyuu sanii miti amma kun. Gocha lafarraati. Gochi lafarraatii fi gochi qilleensa gubbaa garaagarummaa qabu.
gocha lafarratti seeraaf dhiyaachuu qaba. Bara obboleessitiyya namni miti yoo ama 25 itti faradinaan amaarri bar ama 25 miti nu ajjiifamuu qaba jedhanii iyyaa jiranii bar. Nuti nama dhiira mukaan gudeete gastiirra fiddee mangudtummaa waay jiru wanni akkasii seeraaf dhiyaachuu qaban. Adabamuu qaban uummanni kun. Akka kaleessaa namni wal arrabseetii miti as gubbarraa wal arrabsuu fi bakka walitti naquun garaagarummaa qabu. Dhaabaa waan akkanaa kana rakkoo akkanaa kana dhaabaa namni miskiina karaa deemuu qabu mootummaadhaaf dabarsanii kennanii adabbii wal fakkaataa harkachuu qabu. Qaama fidee haa ta'u kana yoo hin goone foloora guddifachuuf beekamtii dabaluuf nama gudeedamaa jiru asirratti fixatta manguddummaan asirratti gastii irratti gocha kanaaf wadeemaa nurraa ichi feetan abbaan fedhannoon tanaa joowani hayi namni lafatti illee akka Suudiitti makkaa irra yaatiitti waliin haasoo gattaa'e asirra dhuftanii shiftaa fiddanii feemasa gootan shiftaa mukaan nama gudeetu nagaan dhuftan maalirra wallaaltan maali akka dhiboo hayi nama miskiina qabu bakka dabarsaa kanna hayi kunis warra Suudii laallata kaayiroo laallatu warra Ameerikaan laallatu dura isin laallata warri Suudii ummata kana if keessaa tufaa feetan achitti fixadhaa feetan mootummaa kana akka fannisan godhaa feetan akkas asirratti warra gastiin barbaadu waan nama lafa guutatame waan qilleensa irratti fixatta waan lafatti fixatta gocha suukunneessaatti lafarratti raawwatame kana lafatti ilaalame kana achi hin jiru kun amma arsii miti miskiina gudeetame ilma namaa gudeetame oromoo gudeetame ilma namaati bakka ana akka lubbuutti jettiiniif laala ana gudeetame hin jaa mucaan kun kallisee waan arrabsaa turellee gocha amma arrabaas kubbaa wal arrabsinuuf jee gocha kana hin deeggaru hin gammaduutti kaleessa kutaa wal arrabsine jee hin gammaduutti waan akkanaa kana gocha Yahudaa dhiiraa fi dhiira wal lungachiisuu fakkotaadha amaarritti nu arrabsaa jira oromoon kiristaanaatillee deemaa laala hundi isaanii maali amantaa hin qabdanii nuun jaa jirani waan akkanaa kana dhaabaa keessaafu kanaan jiru barbaada kuni takkummaadhaan waan kana waan Yahudiin godhaa jirtu kana dhaabsisuu qabna waan kana lafarratti seeraaf dhiyeessinee ani kan hin jiru kana malee kun kutaa amantaa wantaa si ilaalamu kuni safuudha. Jecha sirriiti garuu haa ta'u malee nuti amma wanti balaaleffataa jirru waan araaran jedhamee maqaa araaraatiin gartee addii gartee feesummaatti horaa jiru kana isa balaaleffanna jechuudha. Waan araara jedhamee guddaan gartee osoo dhugaa kan argu bobbayi karaa kanarra deemiiti nama ajjeesii jechaa jiranii bara maali araarri isin kadhattan hay hadda guddaan xiqqaan achi taa'eeti ijoollee miskiinama nama karaa taruu nama dhoogu hattu ebaluun illee irratti sheer godhaanaa fida dhufuu didee maalinni akkanaa kun qaanii laallattanii akii rabbi sodaadha hagana geggeettanii gurgurdaadha maqaa gosaa sinyaa atina yaakii kama idan keessa mukatti dibanillee waan kee bayyaa araarama kadhatullee maali akkaataan guyyaan wallaahi si wajjin sabanne yaaki gadi baa akka ilma namaatitti gadi baati ilmaan keessan kan muka huddutti dhiiban gadi baati bakka jirtanitti seeraan qabsiisa taatee nama ta'amaa jiru kun taatee nama hojjetamaa jiru kun hadda warroota waan kana dalage jabaadhu itti muddi si duubaan jirra jegna kenna leenca kenna jechuu agarsiisaa jirtaniiru hattuu bakka ganda kamiyyuu hin buune gadi qabdanii seeraaf dhiyeessuudha seera bira wanti darbe tokko hin jiru araara rabbii jedhaa sheerira godhanaa fida ilma kiyya maali akka akkaataan akkanaa kun araara maali beekti hattuun waa'ee araaraa maali beekti araara jechaa turtan baatii meeqa sirra araara jechaa turan wanti amma wanti isaan dalagan kuni yoo kana qabanii waa tokko jalan oolchine yoo kana qabanii seeratti hin dhiyeessine
osoo isin araarallee beekan buuftanii kama biraattu boru dhufu. Osoo isin hadhallee kana dalaydanii jechuudha. Kama biraattu boru dhufu. Wanti araara jedhu nurraa dhiisa. Biyya seera qabdu. Haga biyyaa keessatti illee gadi buustanii waan kana dhimma kana biyya irratti hojjetuu qaba. Biyya namaa kana keessatti funyaan qabanii sii fuudhu. Muka huddutti kana ijoollee. Ani kan nadi gadi baatanii gaafa araara jettan maali araarri isin irraa kadhattan? Araara isin kadhattan maali? Tokkoon isin warroota araara jettanii asirra deemtanii dhugaa namaattis bara. Namni tokko harka keessa qabu mataa keessa dhugaa jirtu isinitti maali araarri jiru? Araara jechuun nama raahate nama saami. Hadda isin gadi baatanii nama ajjeesu. Nama gartee badii tokko malee yakka tokko malee nama ajjeesu araara mitoottu ilma kiyya maali akkaataan akkanaa kun? Maali akki kun? Bona. Qaanfattanii isin. Aboo isin wajjin saalfanne wallaahi lasiin uummata kana wajjin saalfanne yaake guddaa xiqqaan qabdee uummata gartee kaleessa nama saamaatiin ture uummata har'allee nama saamaa jiru araara naa godhaa wallaahi muka isinitti cabsina takkaan gadi baadhi mee tokkoon keessa waa'ee araaraa dubbadha takkaan dubbanne waan kanarraa maal araaraatiin dubbatta ilma keetiin kas muka hudduu araaraan kun wayyee Muniir meef guddisi ati yoo wanta gastii fi Wani ajaibu keessa. Bararaara yetti kappaala ilma namaa osoo muka hudduu duubaan itti dhiiba jakka tokko malee badii tokko malee rabbi jedhaan awaama ebaluu kiyya kootti naaf sidaas kootti ilma kiyya inda goggorte maali akka akkaataa kun ilma hin qabdaniisi. Tabuu hin beekne. Mee gaafii tokko si gaafadhu bona waa'ee suutii irraa waa si gaafachuu barbaade. Ilma isaaniiti araaraan miidiyaa kanarra fiigu isaaniiti maali akkaataan kun miirummaan akkanaa kun maali? Bona mee wayii si gaafadha waa'ee suutii irraa sabbuudhaan haasoidha. Mee dhaggeeffadhu suudii san seerriin jiru sa poolisiin nama qabuu hin dandeessu moo biyya Soomaaliyaadha moo Liibiyaadha biyya shiftaati naaf hin gallee bara shiftaa gastiirra fidanii sila manguddoo wajjilleen haasawan bareeda manguddoo illee dhuftee manguddoo ijaarsa. Uummata biraa dhaabbatee badii tokko malee yakka tokko malee yoo abbaa badee wallabe dhaqee Chola san kokkee qabuu danda'a. Miskiina karaa deemu nama muka dhaabbatee gudditti muka dhiibu. Ashawaa nama nyaati. Hadda ilma kiyya kootti naaf maal fidata? Hattuun maal fidata? Maal fidata hattuun? Kun bara arraba tiktokiitii miti obboleessa kiyya dhaggeeffadhu haa. Anaa sirriitti si hima. Kuni nama tiktokii. Dubbataa jira. Namni araara. Haa dhugaanis sanuma sitti jiru jira bara. Guddaa nuti kenna jennu. Fakkeenyaaf isaati biyyaa gammadaa faatu keessa jira dubbii sana dhaggeeffatu. Hadda waa'ee araaraa kun nurraa dhaabanii yoo dhugatti haqa ijoollee kanaa haqa gurbaa muka huddutti dhiibanii haqa gurbaa daaraa nyaachisanii haqa gurbaa kophee nyaachisanii midhaan nyaachisanii yoo dhugaa haqa isaanii kan hin baafne warra araaraa yeroo kana harka keessaa qaba. Warra araaraa jedhee karaa itti dhugaan ijoollee kanaa hin baane amma sadii biiti seeraaf dhiyeessuun hin jiru si jemaa seeraaf hin dhiyeessini gadi bahanii warri suutii maaliif seeraaf hin dhiyeessini hin jaabaran. Akka seeraan hin dhiyeessine uummata kana kan gochaa jiru. Ummata kana kan gochaa jiru akka seeraaf ijoolleen tun hin dhiyaanne akka seerri isin dhiyeessine ummata kana. Carraa maanaan kanneen yeroo takka ani maana dhaggeeffadhe. Yaadni kiyyaa fi kee takkumaa bara. Yaadni kiyyaa fi kee takkumaa bara. Ani wanni niin jiru ani lola labsu nagaya garuu uummanni yakka hojjetee maaliif gastii namaa yaaban? Kuni waan tiktokiitii miti. Nama lafatti nama bar qilleensa irratti nama arrabsee gastii yaamtee fuulduratti guddifatta sarrakkoon qabu kun aadaa Oromooti. Nama lafatti muka namatti naqee maa gastii gubbaa ni qaba. Ankaniin ajaa'ibu jiru nama cirracha afaaniin nama naqee maa gastii fidan. Poolisiidhaan qabsiisanii yookaan hawaasni Oromoo akka Oromootti akka Oromootti dubbadha. Wallo asuntani arsiin jenne jimma asuntani manguddoon achiisan bakka isaan jiran ijoollee tuni yakka akkanaa hojjette waan rahmata godhaniif illee miti uummata kana. Uummata wasa akkasan hojjete fuudhanii warra mujrimoota wanna kanaan deemu badii hojjete mootummaa Suudiidhaaf maa dabarsanii kannanii fakki baruu akka wanni kun baruudhaaf deebi'a baruus bara. Wanni kun ittuma deebi'a. Muka wal kaayuu ni deebi'a. Hanqa uummanni kun seeraaf dhiyaatu na amani. Wanni kun nama booda itti fufa. Nama muka nama kaayee gastii fidanii barree kiyya bareedaa kiyya stupid. Anas hin jedhu. Uummata akkamii isa? Uummata kana hojii haasa'uun qabdu.
Islaamin guddoo isaanii wajjin illee haasofte. Gootanii jechaan bar waan garaa nama nyaatu yaa asirratti sodaate. Nama yakka lafarratti tawakkalaata miskiina lafarratti dararu hundi isaanii hidhaa seenuu qabu. Ankaniin jedhu kan ijjennuun kiyya kan koottaa gastee irratti kun arrabaa miti bar arrabni dhuufuudha rakkoon qabu. Nama lafatti nu kana makaa'e koottu gasti irra yaammatta. Gastii maa yaammatta shurtatti hin geessitu baasiin hin jiru. Biyya Islaamaa biyya Rasuulatti nama waan akkanaa hojjete gasti irra yaammatta. Salbinni kana oliin jiru. Nama qabe. Namni asirra wal arrabse wal ajjeesu irra kaayedha. Ajjecha irra jira. Maali namni tuwa? Nuti karaa keenya. Kara lachuu irraa uumaan taane nama rakkoo kana uumaa jiru qabanii hidhu. Gastii kee guddis. Gastii kee guddis. Jara keenya mee harkaan taaptaa godhaa kooppiidinti godhaa. Harkaanis taaptaa godhaa kooppiidinti godhaadha. Wanti ani irraa dubbachaa jiru kuni Gastii guddisiis hin jeeru gastii kee. Na dhagaan jirtu. hin taane ta'a ilmi keenya. Lagaa jira. Taaptaa godhaa kooppiidinti godhaa. Dhageeffadha. Wanti ani amma irraa dubbataa jiru kun wallaahi qaanii takka hin qaanuuni qaanota kana muka hundatti dhiibanii kan nama jala. Hadha warra badii takka malee yakka tokko malee gadi bahee ilmaan isaanii muka hudduu kaa'ee aboona waliin naqina. Gadi bahee muka hudduu kaa'ee rabbii jedhi koottu gasti keessa nuu ta'a. Yakka maayyoo nu seera qabaatee tokko gasti keessa ta'a. Kanan Namni nama jaabar. ajjeesu namni badii tokko malee dhufee nama ajjeesisu maal godha gasti keessa? Kuni guutus kun amma kuni maal gochuudha beekta? Ammallee deemi ajjeesi sanuu kana tani mira itti bilbili. Haboo yakkamaan takkaa yoo mun kabaja akkana argate. Ajaa'iba kuni ajaa'iba kuni. Namni waan kana nurra boosisii darban. Kuni arsii fi marree mitii kana islaama laallata'u keessaaf islaama oromoo laallata'u irra caalaa. Islaama oromoo salphina kana keessaaf uummata kana seeraa dhiyaasuu qabna. Akka shari'aa islaamaati. Qaanyooni akka mirti wallahi hin dubbanne anaatu miidiyaa kana waan kana dubbatu godhatanii wayita namni iyyeetuma mullee hin dubbanne garuu dhugaa jirtu keessa gaafa gadhaabannee laallu hadha guddaan na gadi bahee ummata yakkamaa fi shakkamaa warra badii qabu warra yakka ilmaan oromoo badii tokko malee miskiina karaa deemu biyyeessa karaa deemu ka waan biraati miti bishaan haayilaandii takkaa dhugu harkaan qabne duuba dhaabatee mukatti dhiibu duuba dhaabatee ashawaa afaanitti naqu hadha jeegna keenya leenca keenya koottu nu araara maalirra araarama gaafata. Nama ajjeesu maalirratti araara gaafata yoo dhugumatti quuqamni ilma namaa watti kadhagamu taate gadi baanii dhugaa ijoollee tanaa baasuudha. Araara kana gochuun wallaahi amma achi deemtanii waan akkanaa kana harka keessaa qabaannaan namni harka keessaa qabu namni dhugaa ijoollee tanaaf illee ajjeesiisaa jiru isin mataa keessa warra araara hidhee asitti yaa'u kana jechuudha. Maal isin balleessa gurbaan sun kana qofaadhaa miti warroota kalee saamamaa ture warra kalee addallee saamamaa jiru kan adda dhufamee miidiyaa gubbarratti tumamee qofaadhaati miti. Kan gartee ajjeefamaa jiru meeqa kamtu jira yoo tana kan garaa halkan deemanii saamaa jiran meeqa kamtu jira kan inni jawwaala hin qabne kan miidiyaan isa quba hin qabne dhugaa uummata kanaa dhoksitanii araara jettanii ammallee haa jettanii harka keessaa qabdan dhibbatti namni harka keessaa hin qabne dhugaa namaa baasa maali sodaan akkanaa kun luyinummaan akkanaa kun maali yoo dadhabdan dhiisa akkasumatti haa duutu haa ajjeefamtu maali wanti isin araara jettanii asirra yaatanii dhugaa namaa balleessitanii hadha isa muka huddutti dhiibesan oromoo osoo oromoo hin jedhu ani oromoodha miskiina rabbiidha karaa deema badii takkan qabu waa takkan beeku osoo inni jedhu ilma namaa muka huddutti dhiibanii udaan hudduu keessaa fuudha hadha kana argaa isin araara jettanii yakkamaa fiddanii gastii keessa keessanii rabbii jedhii nuu dhiisi jechuun keessan wallaalummaa guddaadha isinitti hima isa nuti guddaa jennuun hadha jechoota akkanaa kana fayyadamee gastii keessa kaa'ee ija hawaasa uummataaf nama ilma namaa dararu nama ilma namaa ajjeesu nama dhiiga namaa buusu miidiyaa kana ufafoo kaa'ee araara kottu ilma kiyya na araara mileenca kiyya dhiira kiyya jechuun keessan wallahi harka keessa qabdanii nutti fakkaata. Ermi isinii miti ka ilma keessa muka hudduu kaayanii miti ka badeetu waan isin dalagan kana hin dalagu. Maal inni gaarii kam dalage leenca kee kami waan gaarii kam dalage hattuu yakkamaa shakkamaan namni nama ajjeesu dhufee gastii keessa taa'ee si wajjin haasa'ee joommata foo taa'ee maal isin hin jette haati gurbaasanii ka amma biyya keessaa booyaa jiraattu obboleessi gurbaasanii oromoon guutummaa maal isin hin jette cinaa keessanitti ni araara jettan kana isin. Aboo nama ajaa'ibda warri araara jettanii asii achi yaatan kun jettu. Araarri akka qaba akkaataa qaba sirna qaba. Oromoon akkatti wal araarfatu qabdi waan irratti wal araarsan qabdi.
Miidiyaan tole akka sammuu keessanii yoo isin ajaje gadi baatanii dhugaa ijoollee tanaatee hin balleessin anullee hin xiqqeessisiisina isinitti himna. Osoo waa waliin hin jenne osoo isin xiqqeessine. Maqaallee nun nyaatina. Hadda maqaa gosaatiin gadi baatanii osoo ilmaan keessan muka hudduu kaayan araara jettanii gartee osoo ilmaan keessan gartee dhiiga yaasaa deemtu akka horii hadda araara jettanii hattuu miidiyaa irra walii qabdanii bira teessani. Waa hedduu dubbanna silaa gartee waa hedduu dubbadhaa bishaan tafaan na jirate jedhan qurxummii ammallee kabajama isin qabarra baya waan kana keessa yoo dadhabdan dhiisaa keessa qabaya dubbadhu boleetti. Sin araarri jedhamu eessa jira yaa obboleessa kiyya ani haga dhaladhee idimee kiyya irratti jechuu ima amaarrillee waa nama gootii dhiira lamaan wal gudeedduun argine bar walloo waan akkasii nurra daladde kanaan wali araarri jedhamu eessa jira ana kiyyatti wallaa yaani hin beeku araara jedhan kanallee beeyte garuu laakiin kadhadhaa afaan tukaantu dhagaa afaan nama kaa jetti yoo mammaatti oromoon galatuma nu deebise uummanni kun jechuudha. Nutis walloodha jennee aarsaa hedduu kaffallee fi hadha ijoollee teenne miskiinan tagaraa nyaattee hin quufne jarri qabdee akkas goote jechuudha dhiira lamaan wal gudeechisiifte ijoollee walloo. Kanaan waliin nu oromummaa wanti himannu takka hin jiru ammootu akka isaanii osoo garaa jabaannee yaa obboleessa kiyya adaamatti uummata faannoo luka irraa kuttee achi keessa ciiftu san isaan san bara aarii itti bahuu hin dandeenyanu. Aarii ijoollee teennaa tana jechuudha. Amma qofa yoo ajjeeste beektaa mucaa baalee tokko kadheen gadda shugguxii waan irra qaban san dhabanii soqaa jiran jechuudha. Nama fakkeenya mucattiin warraa na walii hojjetti ta'uu mucaa sanii mucaa gaafa shugguxii irra qabanii tokko hin argamne mucaan sun hagammaa yoo jarra ajjeeste awwaaltee jiraatte beeyinaan hin beeynu kanaafuu isaan diina keenya araarri wanti jedhamu takka hin jiru dhiiraa dhalaan nu hin balaaleffanna beeyte wanti diinni keenya guddaan ijoollee wallootiin nuuf jechuudha. Inshallah hin dhufa ramadaanni yoo dhufu isaanuu hin beekanii naa birmadhaa arsii jedhaa ima yaati tiktokii kanarra jechuudha. Harki harkaan deebi'anu eegaa ilmaan walloo jechuu ilmaa ijoollee teenya irratti dhuguggaa akkasii raawwatan dhiira yoo taatan deemaa farsaa qaba. Dhiira yoo taatan uummata isin arrabse akka usmiyyee qaba. Ijoollee miskiina garaa waa nyaattee hin quufne ijoollee waa'ee tiktokii kana hin beekne jechuudha. Tokkofa tiktokii qabdaa jennaan hin beeku waa'ee tiktokii yoo jedhe ijoollee akkasii guddanii humna itti laallatan jechuudha. Isinuu achitti amaarran akkuma isin muka ijoollee sanitti muka isin irratti baratan ijoolleen teenya sunniin jechuudha. Biyya tokko na aaratan jechuudha. Yoo qabamtan biyya abbaa keessanii galtanii wanti araara jedhamu takka hin jiru. Lafa qabdan mana qabdan isaan lafa mana illee hin qaban mootummaan hin beeku isaan. Osoo mootummaan ka beekuutiin lafa amaaraa irra ta'anii achi amaarran jaartii godhattee gara galgalan turte uummata kanneen. Uummata horii kana walii oromummaanis hin jiru. Oromummaa waan takka wanti walii qabnu takka hin jiru. Baabaa Sheeriyaatiin keessaanillee itti himaa. Maaliifuu kabajnaa hin jaalanna jechuu beekaa kennaa iyyuu kenna beeytanii haa ba'u waan kana keessa ka dhumatee dhumadhaa ajjee.